Akkam jirtan kabajamtootaa fi jaalatamtoonni hordoftoonni daawwattoonni Oromoo Tech Tutorial. Viidiyoo irraa kana keessatti waan torba waan jireenya keessan isiniif jijjiiruu danda'uun isiniif himu. Tokkoffaa jireenya hankee keessatti waan gootu hundarratti rabbii gaditti ofitti amaniitii waan barbaadde godhi. Lammaffaa tafkiira hankee kan duraanii dhiisiti karoora biraadhaa karoora haaroo baafadhuutii jireenya hankee akka itti jijjiirtu karoora birootiin yaali. Sadaffaa hiriyaa hankee kan duraan waliin turte irraa hiriyaa biraa jijjiirradhu. Hiriyoota hankee kan waliin duraan turtan yoomkiin karaa sirrii hin jiran ta'a. Kanaafuu hiriyaa biroodhaa baafadhuutii jireenya hankee haala itti jijjiirtutti yaali. Afuraffaa kitaaba dubbisi yookiin gorsa garagaraadhaa dhaggeeffadhu sirriitti qalbiidhaan. Shanaffaa ispoortii gochuu yookiin riyaadaa garagaraa gochuu baay'isu. Jahaffaa maatii hankee yookiin haadhaa fi abbaa hankee sirriitti waan dandeessuun kaa'atamii bira dhaabbadhu. Torbaffaa yeroo hunda waan hundarratti rabbii hankee galateeffadhu. Daawwattootaan kiyya viidiyoo dabalataa argachuudhaaf chaanaala keenyaaf haaroota sabskiraayib godhachuu hin dagatinaa. Viidiyoon keenya akka yeroo hunda simbira ga'uuf yeroo sabskiraayib gootan mallattoo notifikashinii klikii godhaa jechuudha ol fayyaduu fayyadaadha. Yaada dabalataa qabaatan komentii jalatti nu barreessaa. Viidiyoon keenya kanarraa asirratti raawwata. Viidiyoo birootti nagaan walitti deebinutti waan hordoftaniif galatooma.